ማለት ይሄ ምንድነው ማለት እየቀለድክብኝ ነው እየቀለድኩ ለቀልድ ነው የመጣኸው አይደለም እንዴት ነው እንደዚህ የምታደርገኝ እኔ ይሄ ምን ያደርግልኛል እስቲ ንገረኝ ነው ለምን እኔ ወድሃለሁ ስላልኩ ነው እኔ ወድሃለሁ ስላልኩ ነው በእናትሽ ተቀበይ ለምንድን ነው የምትቀልደው ቆይ አንተ በህይወቴ አልፈልግሽም ማለት እኮ ትችላለህ ማንንም ያስገደደ ሰው የለም እዚህ ጋር ገባህ እኔ ሴትነት ክብሬን ትቼ ወደ ጎን ትቼ አንተን የምለው አንተን ስላልኩኝ ነው አይደለም ምንም አይደለም ካሁን በኋላ በቃ እንዳትከተለኝ አልፈልግም ጭራሽ እሺ ነይ እንዳትከተለኝ ወቢ እንዳትከተለኝ እኔ አልፈልግም በቃ እንዳትመጣብኝ አይደለም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واني اتباع كريسان واني يوسف باسا كريسان هدو جتشان أول وانجي تبو karakternya dia pada yokari pun nama jalala sesuatu sana tahu nahi terkini sejalala simboli jalala sana tahu nahi semua jalala tadi nama simboli jalala poli jalala beredumsi jalala bagian marang dari tahu nahi tahu tu itu sana itu berjalan tahu tu jalala juga ilmu tu jalala hilala tu sana saya tahu kena astarin achitare aslamai achidamai onne ko shi cabde sanas wallane bakati lebise gargar sanamati isataw arrange arramuti mal murti sikina yitu kana moni bidam yani keseni mo amma sakana brana jalata to ammas onne koshe mokuta iran afram daramat kitana ngati jalala braki sumi sudafi amile urati ammas ngati jalala afram pofti akabi simen akabi nas lagi si video brands garwar rage jalata to ada terakhir ada dokumen ini udah tarik Kamangar dan jadi video ini kini karena kita katakan ayah demand juga garam demand itu yang sudah diisu garam demand juga sana sedikit ini berubah kali lagi kaya itu jadi sesi baik itu kesadaan
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota WebTube akkam nagaa keessanii fayyaa akkataatan abdii guddaan qaba jechuudha. Bakkuma jirtanitti nageenyi koo jechuudha. Akkuma kana dura akkuma baratame jechuudha. Akkuma aadaa keenya akkuma amaleeffannee bakka jirtanitti haaluma keessa jirtanitti jechuudha. Nageenyi koo isin biraa qaqqabuun isiniin jedha. Isa rafa warri rafaa jirtanis warri kaatanii lafa dalagaa jirtanis haaluma isin keessa jirtanitti nageenyi koo isin biraa qaqqabuun isiniin jedha. Ji'a jaha booda ji'a torba waan akkasiitti fakkaata. Deebi'ee dhufeen jira jechuudha. I think baay'een keessanii yaadattu jedhee yaada. Mee daqiiqaa muraasaaf jechuudha. Iddoo kanatti godhame. Iddoo kana yaadadhaame. Bakka kana jechuudha. Maal yaadattu? Maaltu ta'e iddoo kanatti? Daqiiqaa muraasa qofa jechuudha. Anis na yaadadhaa, isinis yaadadhaa. Ariifadhaa, dafaa. Yaadattanii jirtu jedhee abdii qaba jechuudha. Jaalallee koo kaniin dhabee namaan baay'ee jaalladhu nama waggaa jahaaf otoo walirraan kutiin jechuudha. Hirriba na dhoorkitee bakka kanaatti akka dhabee baay'een keessan ni yaadattu jedhee yaada jechuudha. Hedduun keessan ayyuu Said kanarraa fudhatee bakka kanattidha jechuudha. Qubeellaan aan biteen isaa ayyuu qubeellaan aan biteen ofuma koo biteetti kenneeni mee ilaali maaltu ta'a maal gochuu dandeessi si jaalladha jettee yeroo baay'ee nattaasofti waa'ee kan kee yeroo irra deddeebitee natti himti maaltu ta'a jedhee gaafadheen ture. Bakka kanatti prankiin sun hojjetame jechuudha. Iddoo kanatti jaalallee koo dhabe jechuudha. Iddoo kanatti haadha manaa nama gara fuulduraatti haadha manaan godhaa jedhee yaadaa ture bakka kanatti hin dhabe jechuudha. Kanaaf yaadattu jedhee yaada. Iddoo kana bakka kana maaliif dhuftee naan jechuu dandeessu? Har'a waan addaa wayii qabadheen dhufe iddoo kana jechuudha. Waan addaa qabadheen kan hin dhufe maalidha? Kanuma waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaati jaalala eegaluu kiyya baay'een keessan ni beektu jedhee yaada. Guyyoota jaaf waan akkasii like reactioniin hojjedhe malee viidiyoo namaarratti viidiyoo mataa koo kan dhuunfaa koo gadi hin dhiisne jechuudha. Har'a immoo viidiyoo ajaa'ibaa wayii hojjechuuf hin deema jechuudha. Viidiyoo addaa hojjechuuf hin deema. Maalidha? Walumaan ilaalla. Na duukaa bu'aa. Shamarran lama gaafii jaalalaanaa dhiyeessuu isaanii bareechitanii beektu jechuudha. Shamarran lama. Isaan keessaa ishee tokko surprise gochuun barbaada. Akkuma kennaa addaanaa kennite anis kennaa addaa isheef qopheessee jira jechuudha. Kennaan addaa kuni maalidha? Kanuma waliin ilaallu ta'a jechuudha. Bilbilee fi jira. Dhufaa jirti. Fageenya irraati kan isheen dhuftu jechuudha. Amma sa'aatii naannoo sa'aatii 11dha 12 ta'uudhaaf deema jechuudha. Ganama bariidha kan isheen kaate biyya ishee irraa bakka dhuftu sanaa jechuudha. Maaliif akka ishee waamuun beektu aniyyuu normaalii maaliif akka ishee waame baay'een beeku jechuudha. Kanaaf kanuma wajjin ilaallu ta'a na duukaa bu'aa. Hojjetoota hordoftoota WebTube jechuudha. Akkuma jalqabarraa isinii kaasuudhaaf yaalee egaati. Iddoo kana wajjin seenaa addaan qaba isiniin jedheen jira jechuudha. Seenaa baay'ee gara nama nyaatu. Seenaa hedduu takka onnee namaa cabsu jechuudha. Akkuma argitan guyyaa sana jechuudha. Ani like shamarran akkasitti reebameen beeku akkasitti tumameen beeku jechuudha. Ala yaadattu jedhee yaada. Achi naannoo sanaa eegaltee hamma bakka sanaatti kaballaadhaan na oofte jechuudha. Ayyuun yaadatan guyyicha bakka kanatti kufee jilbiifadhee maal ishee kadhachaa ture jechuudha. So har'a hoo maaltu ta'a? Kanaaf waan ta'u jechuudha. Har'a maaltu akka ta'u walumaan agarra walumaan ilaalla jechuudha. Na duukaa bu'aa dhufaa jirti onneen koo baay'ee dhaachaa jira baay'ee manaa jira hedduu takka rifachuu jira jechuudha. Bakka hin beekan sitti heeruma naan jetti laata? I don't know. Waan uumamuun beeku na duukaa turaa isin waanuma hundaaf. Ayyuka dhufaa jirti. Maaliin jedhaan akkamiin akka itti dubbadhu hin beeku laa baay'ee sodaachaa jira baay'ee jechuudha. Na like sadarkaa kanatti nama sodaadhee hin beeku. I don't know maal akka jedhuun jechuudha. Maal akka godhu akkam akka godhu.
ዱፍቴር ትጉሎ ነብራ ጋጅርቲ አባ ቻሊ ደህና ነህ ነገር አለው እንዴት ነሽ ደህና ሁሉ ሰላም አለውልህ ደህና ነህ አለው እንዴት ነው ደህና ነኝ ሰርቻለሁ ለምን እኔ እንጃ ፈራሁኝ ለምን ሰዳዴ ማለት ለምን ለምትፈራው እኔ እንጃ አይዞክ አትፍራ ነገሜት ነጋዳ ድሬኛ ከም ድሬኒ በሬዳ ከራና ከም ትሬ ከራን ኡልፋታ ፍሬ ገሩ ያው ያርገችው ወንቴ ሄዱ ገመዳት ይልከው ማለት ይፈካኔ ይልባ አይ ነሽ እና ከና ሲቆፈ ሲንጅራ እንዴ ከና ከመራው ስጦታ ልሰጥሽ ምን አይነት ስጦታ ሰርፕራይዝ ማለት ይሄ ምንድነው ማለት እየቀለድክብኝ ነው እየቀለድኩ ለቀልድ ነው የመጣኸው አይደለም እንዴት ነው እንደዚህ የምታደርገኝ እኔ ይሄ ምን ያደርግልኛል እስቲ ንገረኝ ነው ለምን እኔ ወድሃለሁ ስላልኩ ነው እኔ ወድሃለሁ ስላልኩ ነው በእናትሽ ተቀበል ለምንድን ነው የምትቀልደው ቆይ አንተ በህይወቴ አልፈልግሽም ማለት እኮ ትችላለህ ማንንም ያስገደደ ሰው የለም እዚህ ጋር ገባህ እኔ ሴትነት ክብሬን ትቼ ወደ ጎን ትቼ አንተን የምለው አንተን ስላልኩኝ ነው አይደለም ምንም አይደለም ካሁን በኋላ በቃ እንዳትከተለኝ አልፈልግም ጭራሽ እሺ ነይ እንዳትከተለኝ ወቢ እንዳትከተለኝ እኔ አልፈልግም በቃ እንዳትመጣ አይደለም ይሄው ቻሊ በእናትህ እረፍ ወቢ እረፍ እኔ እኮ ብዙ ነገር ትቼ ነው ወደ አንተ የመጣው ገባህ ሰው አጥቼ አይደለም እኔ ወዳለሁ ስላልኩ ነው እንዴ ምንድነው እንዴ እኔ ለማስደንገጥ ነው ወይኔ እሺ ተነስ ኢምቦይት አልፈልግም እሺ በቃ ነሽ ቴንኪሽ ስላከበርሽ ስለመጣሽ አመሰግናለሁ በጣም ደስ ብሎኝ እሺ ልጅ ቀለበት አርክልኝ የምረና ወይኔ ጉዴ እኔ አላምንም አሳያችሁ ይኸውልሽ ሁሉ የምር እየቀለድክ አይደለም ከብር እየቀለድኩ አልቻልኩም እንጋባ አግኝ እኔ ልጫው ነው የምረና እስቲ አንዴ ብቻ ድገምልኝ ከብሬ ነው እንጋባ አዎ እንጋባ Yeah.